Hammachuu wal waraansa Oromiyaa fi fedhii marii dhabuu mootummaa Itoophiyaa. Hayyee daawwattoota keenya odeeffannoo dabalataaf nu wajjin tura. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti waggaa lamaan geggeeffamaa ture lubbuu kumaatamaa galaafatee waliigaltee nagaa qaamolee lama Afrikaa kibbaa waliin mallatteessanii xumura argataa jira. Qaamoleen lamaan nagaa rakkoo isaanii furachuuf waliigaluu isaaniitti namoota hedduutu gammade. Haa ta'u garuu nageenyi Itoophiyaa nama mataa gar tokkoon aadatee gar tokkoon immoo dhiisee fakkaata. Waraanni naannoo Tigraay nagaan xumuramus waraanni Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Oduun waraanni kaaba biyyattii nagaan xumuramuu gaafa dhagahamu namoonni hedduun waraanni Oromiyaattis geggeeffamu nagaadhaan akka xumuramu eegaa turan. Haa ta'u malee mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii nagaa geggeeffamu akka hin jirre ifatti beeksisan. Mootummaan Biltsiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo ajaja tokko jalatti hin gurmoofnee fi kaayyoo hin qabneedha jechuun dubbataa turan. Mootummaan jalqaba bara 2020 duula shiftaa balleessuu jedhuun humna waraana lixaa fi kibba Oromiyaa bobbaase. Ajajaa humna waraana Itoophiyaa kan ta'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa akka dubbatanitti shiftoota kanneen rukuttaa irraa hafan baqatanii jiru. Isa baqate waraanni raayyaa ittisaa barbaadaa jira. Amma dhumatti ni qulqulleessina jechuun humni xiqqaan qeellam keessatti akka hafee fi gujii lamaan guutumatti qulqullaa'uu ibsanii turan. Qabatamaan garuu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo dur fageenya lixaa fi kibba Oromiyaa qofa keessa socho'an har'a godinaalee garaagaraa giddu galeessatti osoo hin hafin babal'atanii mootummaa waliin wal waraanaatti jiru. Mootummaan takkaa torbaan lamatti takkaa ja'a takkatti woboonii balleessa jedhee waadaa galaa ture. Yeroo biraa ammoo sadarkaa yaaddoo ta'uu irra hin jiran qulqulleessineerra jedhee yeroo mootummaan itti ibsa kennellee jira. Duula shanee barbaadu jedhuun bakkeewwan garaagaratti uummanni eeboo fi uleellee qabatee bosona keessatti hidhattoota woboo irratti akka duulanis godhameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jalqaba ji'a bitootessaa caffee Oromiyaa irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin humnoonni nageenyaa Oromiyaa aarsaa guddaa baasaa akka jiranii fi ji'oota muraasa keessatti hidhattoota woboo akka balleessan waadaa galanii turan. Ergasii booda immoo humnoonni shanee mo'amanii gara biyyoota ollaatti baqatanii akka jiranis mootummaan ibsee ture. Wanti waggoottan arfan darban keessatti ta'e garuu akka mootummaan yeroo adda addaatti balleesseera yookiin dadhabsiiseera jedhe osoo hin taane sochii waraana bilisummaa Oromoo godinoota garaagaraatti babal'atee mul'ataa dhufe. Keessumaa ergaa marii nagaa mootummaa fi humnoota Tigraay gidduutti raawwatee Oromiyaa keessatti lolli akkaan jabaatee jira. Mootummaan bifa adda ta'een haleellaawwan qilleensarraan Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti fudhateen lammiilee nagaa hedduu ajjeefamuu gabaafamaa ture. Kana malees hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa godinaalee Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi aanaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaa tokko tokko keessatti lammiilee nagaa ajjeesuu fi qabeenya barbadeessuun uummata Oromoo irratti rakkoo hamaa geessaa jiru. Keessumaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti hidhattoonni Amaaraa isin shaneedha maqaa jedhuun uummata nagaa ajjeesaa qeerraa buqqisaa fi gaagama hamaa irraan gahaa jiraachuu aangaa'onni aanaalee sanitti argaman ni dubbatu. Waggoottan arfan darbanii kaasee mootummaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo nan balleessa jedhee si'a hedduu waadaa seenus balleessuu hin dandeenye. Inumaa waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaatti bifa nama jechisiisuun baay'atanii mul'ataniiru. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru hin furamu taanaan biyyattii jigsa. Oromiyaan akka Tigraay fiixeerra hin jirtu. Oromiyaa keessa sabaa fi sablammoota hedduutu jira waan ta'eef karaa nagaan hin furamu taanaan gaaga'ama guddatu biyyattii mudachuuf deema jechuun hayyoonni siyaasaa yeroo garaagaraatti yaadachiisaa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan hayyoota dhageeffachuuf hayyamamaa hin turre. Itti dabaluunis hayyoonni Itoophiyaan guutumatti kan nagaa argattu yoo Oromiyaa keessatti warra hidhannoon lolu wajjin araarri bu'eedha jedhu. Hayyee daawwattoota keenyaa odeeffannoo ammaaf qindeeffanne kanuma. Namoonni miidiyaa keenyaa haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu hordofaa.